Artist Yoosan Geetahuun erga sirba sadii oobsaa jedhu gadhiisee booda doorsisaa fi miidhaa irra ga'e ilaalchisee karaa toora feesbuukii isaa keessumattuu jecha taa'ee danda'a jedhee wal qabatee deebii laateefii jira. Kanumaan wal qabatee eenyutu doorsisa kanaa fi miidhaa kana irraan ga'ee miidhaa akkamiitu irraan gahame akkasumas kana dura sirba qabsoo yoo dhiiftee qarshii hagamii siif laanna jechaa akka turanii fi miidhaa isarra ga'e dabalatee odeeffannoo jabaa tokko baasee maxxanseetti jira. Hanga xumuraatti daawwadhaa, laayikii fi sabiskiraayib gochuun dagatina. Dhiyeenya kana artistoota Oromoo wal qabatee wantoota nama ajaa'ibanii fi nama gaddisiisan hedduu dhagaa jirra. Keessumattuu artistoonni Oromoo warri sabaaf quuqaman hojiilee babbareedaa fi sirboota qabsoo Oromoo rakkoo akkasumas dararrii uummata Oromoo fi hayyoota Oromoo irra gahaa jiru ittiin ibsatan baasuun wal qabatee doorsisaa fi hidhaan itti hammaachuu dubbatu. Artistoota kanneen keessaa artistoota hojii gaarii fi sirboota qabsoo bareedaa hojjetan keessaa artist Galaanaa Gaaromsaa, artist Falmataa Kabbadaa, Keekiyyaa Badhaadhaa, Ittiqaa Tafarii, Caalaa Daggafaa, Yoosan Geetahuunii fi warreen kaan fa'i. Artist Yoosan Geetahuunis sirba qabsoo bareedaa sadii oobsaa jedhu baasuu wal qabatee doorsisni irra ga'uu fi kana duras qarshii fi qabeenyaa siif laanna jechuun sossobaa akka turan dubbate. Artist Yoosan Geetahuun artistii jaallatamaa fi hojiilee aartii Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphataa jiru ta'uun beekamaadha. Artist Yoosan Geetahuun sirboota qofaa osoo hin taane walaloo fi yeedaloonni artistoota Oromoo bebbeekamoo ta'aniif kenne warreen akka Andu'aalem Gosaa sirba Gadaatu Keeti jedhuu fi sirba Darbee Laalla jedhu akkasumas artist Margituu Warqinaa sirba Obomboleetti jedhu kan dhiyeenya ba'e walaloo fi yeedaloo isaa waliin qopheessuun kennuufiin sirboonni babbareedoo kunneen akka gurra uummataa ga'an godheetti jira. Artist Yoosan Geetahuun gidduu kana sirba sadii oobsaa jedhu baasuu wal qabatee doorsisnii fi dhiibbaan irratti godhamaa jiraachuu dubbatee jira. Rakkoon isarra gahaa jirus itti caalaa deemaa jiraachuu isaas dubbate. Qondaalonni olaanaa bilisiginnaa kanneen akka taa'ee danda'a dabalatee doorsisaa akka jiran dubbate. Gidduu kana taa'ee danda'a fuula feesbuukii isaa irratti sirba Yoosan Geetahuunii wal qabatee qeeqa doorsisa of keessaa qabu baasee maxxansee ture. Kana dura Yoosan Geetahuun qaamonni bilisiginnaa kanneen ta'an kanneen akka Addisuu Araggaa, taa'ee danda'a fa'aa yeroo garaa garaatti bilbilaa fi akka turan kaase. Yeroo bilbilan kanas miseensa paartii isaanii akka ta'uuf akkasumas sirbootaa fi walaloo garaa garaa akka isaaniif qopheessu gaafachaa akka turanii fi qarshii laftii fi manni jireenyaa magaalaa Finfinneedhaa akka laatamuuf waadaa sii galla jechuun gaafachaa akka turan dubbate. Gaaffiin kunii fi sossobbiin kun karaalee qondaaltota mootummaa warreen kanaa qofaayyuu miti. Kanneen akka artist Caalaa Bultumee fi atileet Faayisaa Leellisaa yeroo garaa garaatti irra deddeebi'anii kadhachaa kan turan ta'uu dubbate. Itti dabaluunis gaaffiin kun Oromoo gani gaaffii jedhu waliin tokko ta'ee akka itti mul'ate dubbate. Kanaafis doorsisa gasii narratti geggeessu jedheera. Osoo Oromoonni jumlaan mana hidhaatti guuramanii akkasumas hayyoonnii fi qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa jiranii Oromummaa malee Itoophiyaan natti hin dhaga'amu jechuun itti dabalee dubbate. Kana malees dhiyeenya kana sirba raayyaa ittisa biyyaaf jedhu kan mata dureen isaa albeemii biyya koo jedhu keessatti akka inni hirmaatu isa gaafatanii akka turan dubbate. Innis kophaa kiyya sirba baay'ee bareedaan isiniif qopheessaa jira jechuun akka deebiseef dubbate. Ergan sirbicha gadhiisee garuu wanti kun bitaa isaatti gallaan doorsisa kana irraan ga'uu jalqaban jedha. Doorsisni isarra gahaa jiru kunis yeroo garaa garaatti qaamni mootummaa hidhatee naannoo mana isaa marsee dhaabachuu fi bilbilaan yeroo garaa garaatti qondaaltonni mootummaa kan isa doorsisan ta'uu dubbate. Sirbanni kana dura baase kan waatu jira waatu dhiigni lammii kiyyaa maaliif hin dhaabbatu jedhuun baasuu wal qabatee kana duras karaa mootummaa bilisiginnaa gorsa jechuun yaada tokko naaf laatanii turan jedha. Yaada isaanii kanaanis kan dhiiga lammii Oromoo dhugaa jiru shanee danaan jedhanii fi mootummaan seera kabachiisaa akka jiru natti himan jedha. Garuu shanee kan isin jettan dargaggeessa qeerroo kaleessa mirga isaaf dhagaan falmataa turetu har'a qawween falmataa jira jechuun yaada isaanii kufaa gochuu isaa dubbate. Sirba isaa kan dhiyeenya kana baase mata dureen isaa sadii oobsaa jedhu keessatti ammoo haala siyaasaa hamaa amma dhiibbaa Oromoo irraan gahaa jiru keessumattuu kan bilisiginnaan warra Amaaraa waliin lafa deebisuuf nama tokko aangoo irratti eeguuf jecha lubbuu Oromoo itti wareegsisuuf affeeraa jiran kana akka nurraa dhaabaniif akkasumas dhiiga gooticha artist Hacaaluu Hundeessaa lafatti dhangala'ee fi dhugaan isaa akka barbaadamuu fi hayyoota Oromoo mana hidhaatti dararaa jiran akka baasaniif gaafadhe jedha. Warreen dubbii kana akka hin taanetti hiikuun warreen Oromoof qabsaan maqaa xureessuuf deemanis akka beekanii irraa of qusatan gamanumaan isaaniif dhaameera. Sirba kanas dadhabbii fi rakkina hedduun kan hojjete yoo ta'u uummanni Oromoos kabajaan isa simatee sirbisaa yeroo muraasa gidduutti namoota hedduun akka daawwatamu gochuu isaaniif galatoomaa jechuun galateeffateetti jira. Gara fuulduraattis sirboota qabsoo Oromoo fi waayitaawaa ta'e hedduu akka hojjechaa jiru dubbateera. Dabalataanis warreen qarshiif qabeenyaaf jettanii mootummaa bilisiginnaa amantan beektanii akka gara saba keessaniitti deebitan isiniif dhaameetti jira.
artistoonni Oromoo warreen haftanis waan kanaan akka goyyoomuu hin qabnee fi saba keessaniif falmoo akka hin dhiisne isaaniif dhaameera. Kun hundi kan yoosaan fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseedha. Amma immoo iccitii fi odeeffannoo addaa tokko artistoota warreen raayyaa ittisa biyyaaf jechuun sirba walitti dabaluun baasanii wal qabatee odeeffannoo fi ragaan dhoksaa iccitii isaanii ba'ee jira. Kunneenis Caalaa Bultumee, Saaliyaa Saamii, Dassaalany Beekamaa, Jireenyaa Shifarraa, Tsaggaayee Dandanaa fi warreen kaanii. Warreen kanaan wal qabatee qarshii hangalaatamee fi dabalatee waa'ee sirba isaaniin isin dhageessisa. Ragaan baankii daldala Itoophiyaa irraa argame akka mul'isutti Saaliyaa Saamii dabalatee artistoota warreen kanaaf qarshii miiliyoonni tokko akka laatameef mul'isa. Akkasumas Caalaa Bultumee qarshii miiliyoonni tokko akkaawuntii lakkoofsa herrega baankii isaarra seenuu agarsiisa. Warreen kaanis qarshii haganaaf jecha lammii isaanii ganuun afaan gaaliree mootummaa ta'uun isaanii nama gaddisiisa. Keessumattuu haala yeroo ammaa ilaalchisee Oromoonni hedduun osoo ajjeefamanii akkasumas hayyoonni Oromoo osoo hidhaatti guuramanii qarshiin isaaniif caaluunis qaanii guddaadha. Dhiyeenya kanas albeema biyya koo kan jedhu walitti dabalamuun kan mootummaan karoorsee fi hojjete akka hojiirra oolchan karaalee miidiyaa bilisiginnaa dubbatamaa jira. Albeemii kana keessatti sirbootni isaanii fi maqaan isaaniis nu bira ga'ee jira. Caalaa Bultumee sirba Abbaa Malaa jedhu, Tsaggaayee Dandanaa Galatoomaa kan jedhu, Saaliyaa Saamii fi Jireenyaa Shifarraa Raayyaa kan jedhu walumaa galatti sirbitoota 15 ta'uun sirba tokko kan mootummaan hojjechiise walitti fiduun albeema biyya koo jedhu kana akka baasantu dubbatamaa jira. Sirboota kanneenis irra caalaa isaa walaloo fi yeedaloo isaa kan hojjete Addisuu Araggaa, Caalaa Bultumee fi Taayee Danda'a ta'uun isaaniis beekameetu jira. Dabalataanis mana jireenyaa, konkolaataa fi lafti akka kennamuuf waadaan seenamuu fi iccitiin baate mul'isti. Osoo dhugumaan artistoonni kunneen waraana mootummaa tiksuu jaallatu ta'ee qarshii hanganaa hin kassaran turan. Haa ta'uyyuu malee artistoota Oromoo mirga isaaniif falmatan yeroo garaagaraatti doorsaa fi hidhaa irra ga'uun kan beekamu mootummaan bilisiginnaa artistoota qabsoo Oromoon sharamne adamsuu irratti argama. Kanneen keessaa artistoota warreen akka Hacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan lubbuu isaanii kan wareegsisee fi artistoota kanneen akka Jaafar Yuusufii fi Falmataa Kabbadaa yeroo garaagaraatti hidhaan dararuun beekama. Dabalataanis artistoota kanneen akka Isaak Zeenuu fi Keekiyyaa Badhaadhaa ari'uun biyya akka isaan baqatan godheetti jira. Dhiyeenya kana immoo artist Galaanaa Gaaromsaa sirba Walagarra jedhu baasuun wal qabatee doorsisa garaagaraa karaalee sooshaal miidiyaa keessattuu Taayee Danda'aatiin doorsisamaa akka ture beekamaadha. Amma immoo utubaa artistoota Oromoo hedduu kan ta'e artist Yoosaan Geetahuun itti dabaluun doorsaa jiraachuun isaanii beekamaadha. Kanaaf artistoonni Oromoo dammaqinaan of eeggannoo gochuu akka qabdan asumaan isiniif dhaama. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya guyyaa irraa asuma irratti raawwata. Warreen YouTube chaanalii kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuu fi mallattoo laayikii tuquun dagatina. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatooma.